Hojjettuu mana keessaa osoo manatti udaa hagaa jirtuu kaameraan qabe. Argaa jirtan akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana hojjettuu mana keessatti. Osoo hiqaa dhiqaa jirtuu mana keessatti udaan yookiin baasa maal jedhama akkasuma jedhama mati isa hadde jechuudha. Ayaa rabbi haa nama kana. Maal jechuudha qoy mana keessatti akkamitti namni dooshinti beetin jiru meedaala obboloota ko. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu adaraa keessa nuuf eeggannoo godha. Hedduu takka kun waan namaas xallaw jechuudha. Laala haddee kaate jechuudha. Yaa salphina kana laala kun waan ishiin gootu. Waanuma ishiin gootu laala. Laala kun kosiis baraa keessa gadi goote haddee kaate jechuudha. Maal ishiin tibeetti dhabdee amma kun salphina guddaa. Manni bareedaan kaameraan ishee waraabaa jira. Ishiin garuu of hin beektu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baatu. Akkam jirtu ani obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa saniin jecha egaa warroon immoo chaanala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan nu jajjabeessaa warri jajjabeessaa artan hedduu galatooma ulfaadhaa siin jedha. Egaa dhugaa obboloota koo waan baay'ee nama jibbisiisu waan baay'ee nama gaddisiisu adarraa keessa nuuf eeggadha waan hamaa waan badaa mana namaa keessatti yaadinaa jechuudha. Gaarii miti si jammaru kun immoo waan baay'ee namaas xalla'u. Maal ishinti beektutu hin jirre immoo ishinti beetiin dhabamu ala gadi baatee wucciitti hin deemtu waaga mana keessatti hadduu jechuudha. Amma hojjettuun tuni akkuma suuraa viidiyoo irratti agartanitti sagaleen irra hin jiru sagalee irraa balleessa jechuudha. Sagalee wayii xiixii jedhamalee tun dubbatu garuu kaameraa waraabaa jira jechuudha. Wanti sun kaameraa mana keessatti waraabaa jira jechuudha. Innaa ishiin hiqaa dhiqxuu kaatee bakka hiqaa dhiqxu sanitti wanta nyaata irratti nyaattu san irratti haddee jechuudha. Irratti haddee jechuun kunuun jiraamutti akka kaartoonii waan akkasii tokko kan nyaata alaa fidanii tokko akkasitti haddee kaateet immoo kosii keessa gadi goote jechuudha. Arabaan baay'ee namaas xalla'u adaraa obboloota koo wanta akkanaarraa ofii kan akkanaa dhiisate wannuma namaa waanuma hiqaa namaa mana keessa jiru balleessuu yaadina gochuu yaadina. Namni yoo badaasii yaadati gaarii yaadde hanguma feellee namni badaa yoo ta'e ati ofii keetii gaarii ta'uuf yaadi. Namni sitti haa jechuun namni sitti haa dabu malee ati namatti dabuu hin deemin. Araba ta'ee biyya kee ta'ee lammii kee ta'ee saba kee ta'ee ati ofii keetitti hin dabin. Maaliif namaa muti kan si argu waaqayyotu si arga. Ati waa hundumaa waaqayyo irraa argatta yoo ati gaarii taate yoo ati nama waaqayyo sodaatu taate waaqayyo irraa argatta. Garuu ati yoo waan hin taane hojjette akkasumatti gatiin kee waan hin taane si hin deebi'a jechuudha. Kanaaf waanuma hundumaafuu gaarii hojjechuu yaada. Nama badaa si yaadallee ati gaarii yaadate. Har'a araboonni tuni badduunuu yaaddee jennee raawwannee mana isaanii balleessuu hin deemu. Maaliif haanuuf yaadan rakkoon qabu. Nuti waaqayyo irraa arganna isaanis waaqayyo irraa argatu. Hundumtu akka amantaa isaaniitiin argata jechuudha. Kanaaf obboloota koo mana namaati jettanii waan hamaa yaadina. Daa'ima namaa irrattis mana isaanii keessattis uffata isaanii irrattis waanuma hundumaa waaqa meeshaa isaanii irratti waan hundumaayyuu waan gaarii hojjechuu yaada. Maaliif namni waan gaarii hojjetu addunyaa irratti illee hin jaalatama. Boru gara fuula rabbii keetii yoo deebite illee hin jaalatamtaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf waan gaarii yaada waan badaa dhiisate. Kun amma waan badaa waan baay'ee nama jibbisiisu. Kushiinaa keessatti waan sakaraa gochuu jechuun baay'ee nama jibbisiisa. Dhugaa rabbi hedduu takka nama jibbisiisa jechuudha. Maal ishinti beetti dhabame ishinti beetiin arabaa meeqatu jira? Akka biyya keenyatti iyyuu miti biyya keenya iyyuu kan daaraa ulfa keessa deemnee achitti bobba'asan hin jiraamate kan isaan immoo mana keessatti qorrisin argu. Kanan jettu ganaa immoo ishinti beetii achuma deemuu dadhabdeet immoo ishinti beetii keessatti mana nyaata hojjetamu keessatti kan hadduu jechuudha qaabeetii keessatti. Innaa kan akkanaa kanneen irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Ilmi namaa hanga addunyaa kanarra jirutti waan gaarii hojjetu. Ati garuu waan gaarii hojjechuuf tattaafadhu yeroo kamiyyuu. Amma namoonni yeroo baay'ee akkasii araboota faarsinii araboonni badduudha araboonni akkasitti garagaltii araboonni waan akkasii namoota naan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Obboloota koo wanta akkasii san sammuu keessaa balleessaa. Nama akkasiin jedhu sammuu keessaa balleessaa. Waan akkasiitti si yaadina. Araboonni akkasitti ati waan badaa isaaniif yaaddaa isin yaadin isaan nattaa yaadan malee isaaniif badaa yaadu. Waan naa godhan tokkotti nan jedha waan naan goone tokkotti immoo ushuma jedhee dhiisa bakka maaliif akka hojii isaaniitti isaanii adeemsuu dhiisa jechuudha. Malee
isaan akkas isaan badaadha. Yoo ati badduu taate isaanillee badaa sitti ta'u jechuudha. Namni kamiyyuu ati badduu taate sitti bada. Haatiif abbaan keetu ati yoo amala qabaattee amalli kee isaanii wal ta'uu baate sitti jijjiiramu. Orma dhiisi alagaa dhiisi jechuudha. Alagaa bira jirru kana dhiisatti ormiyyuu nutti jijjiiramaa jechuudha. Orma dhiisatti haati ofii nu dheessee fi abbaan nu dhalcheeyyuu gaafa nuti abalan qabaanne gaafa nuti ofii keenyaaf hin kabajne ta'e nu kabajuu hin danda'an. Nu qabachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf araboota illee gaafa ati badduu taate arabaan badduu hin jedhin. Ofii keetii badduu ofii keenyaa badduu gooniin arabas badduudha fi jennaan gisee tokko jechuudha. Yeroo tokko yoo ilaalu namuma keenyatu ijoolluma keenyatu badduu ta'anii araballee badduu godha. Gaafa ati gaarii taatee waan gaarii hojjettee waan gaarii si jaalatanii isaanus si jaalatu. Eenyumtillee akkasuma biyya kee keessattillee gaafa ati waan gaarii hojjette malee gaafa ati waan badaa hojjette ollaan keetis maatiin keetis si jibba obboleessi keetu si jibba haati keetu kan waliin dhalatti si jibbaati waan badaa hojjette taanaan jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa gaarii taatan waan gaarii hojjettanii namni kamiyyuu sin jaalata. Dhugaas hin jedhaan saba kamiyyuu ta'e alagaas ta'e homaa gaarii hojjette gaariin immoo akkuma namni biratti jaalatamtu waaqayyo biratti illee jaalatamta jechuudha. Kanaaf waan gaarii hojjechuu yaadaayis hin jedha obboloota koo. Amma namoonni amma akkas jedha suni sammuu isaanii dadhabbinni hedduu qaba. Namoota akkanaati kan namni akkas arabni akkas badduu gaafa taate ishiin illee badduudha. Ati badduu taanaan jarrillee badaadha bakka. Ofii keenya duroof akkam amala fakkeenya biyyattuu qabaatte amala san gattee biyya ormaa keessatti gadi buurtee gadi jettee tattabattee kokkolaaltee jimbulta malee akkuma amala biyya keessaa sanittan jiraadhaan abadan hin taatu jechuudha. Biyya ormaa keessatti lubbuu akkasitti beekadhaa warra sammuun xiqqooshii akka mucayyoo amma shinti bannoo keessatti adduu tana jechuudha. Eenyu maqaan isaa qaabeetii keessatti. Mana nyaatni hojjetamu keessatti kan hadduu jechuudha. Amma tuni mucayyoon tuni baay'ee dadhabduudha. Sammuu ishee dadhabaadha. Maaliif akkamitti namni mana keessatti aga maal daa'imni xiqqoodhaa yoo ta'e mana keessatti na dubeeti fiiddee shinti beetii hidhatti. Kanaaf gaafa ati gaarii taate arabnillee gaarii sitti taate gaafa ati badduu taate arabnillee si qabdi. Ati amala qabaannan akkasumatti si qabu jarri jechuudha. Jarri kana nama amala isaanii itti beekatu qabata. Araba nama amala beekatu qabata malee hin qabdu. Amala inni jette taanaan akkasumas itti kan takkittii si qabdi. Daa'imti takkittii si qabnaan hundumatu si qaba. Yeroo baay'ee wanta akkanaa kana hin dubbadha. Araboota wajjin shururuu jettee ilaala agartee bakka daa'ima isaanii akkas jettee wajjin bultaati. Maal ormii waa umrii kee hojjetuu jiraatta. Dhiifama qofaatu na qabe jechuudha. Dhiifama sagalee kooti. Qofaan na qabe obboloota koo dhiifama sagaleen kiyyallee hin jijjiirrame jira. Maaliif daa'ima isaallee jaalattee wajjin jiraatta. Akkasuma isaallee jaalattee wajjin jiraatta. Maaliif jedhe si kan hojii dhaabee malee isaanii miti. Kanaaf immoo yoo ati amala qabaatte isaallee sitti gaarii ta'u. Yoo ati gaarii taate gaarii ta'u. Yoo ati amalli kee badaa ta'e sitti gaarii ta'u jechuudha. Hin beekna. Dhuguma rabbii adi waan ofii kiyyaa arge jechuudha. Amma ijoollee gaafa ijoollee isaanii jibbite karaas araboonni si jibbiti. Gaafa ijoollee isaa jaalatte si jaalatu. Ijoollee isaanii si jaalannaan bakka jarrilee si jaalata. Gaafa jarri si qabe daa'imti si qabdi. Gaafa daa'imni jabaa si qabe hundumtuu wal qabnaan karaas si qaban. Daa'imti si qabdi taanaan jarri gurguddaa si qaba. Jarri gurguddaa si qabe taanaan daa'imti si qabdi. Kanaaf immoo amala keenya tolfannee wajjin buluu waan isaanii balleessuu dhiisuu waan isaanii akkuma keenyatti hojjechuu maaliif umrii guutuu biran ta'e jechuudha. Hagamuu biran ta'e yoo xiqqaa nu haguma kaayyoo keenya galmaan gahan nutti malee saniin booda biyyuma keetti galta. Maaltu namaa walitti si lolchiise? Maaltu namaa walitti si buuse? Bakka ofii keetii gaarii yoo taate iddoo namni gaafa gaarii ta'e nama dhiisa jiran bineensa kan wajjin hin jiraannaa bara. Nama dhiisne bineensa wajjin jiraanna gaafa amala keenya bareedne jechuudha. Kanaaf araboota wajjin buluudhaaf amala bareedduu qabaachuu qabna. Magajjachuu qabna akka biyya keenyatti nuti malee hin jiru jechuudha. An dhugaa dubbachuuf biyyatti ba'e hin dubbadhu malee achii lollaan ibidduma hin qooru jechuudha. Hagan nama sayyoo kun rukutee maal jedhutti. Garuu amma biyya kana ormaa kana dhumnaan xiqqoo ishii haasaan jammare malee amala san nadhiise jechuudha bakka. Nadhiise amala akkasiisan hin qabu jechuudha. Garuu nan lolaa amala akkasiisan hin qabu. Amala akkas nama rukutuu waan akkasii namaa yaaduu mana kana hin qabu jechuudha. Biyyatti banne lolaa fi waan hagganas hin jedhamne odoo isinitti hime waan biyyatti jechuudha.
biyyatti waan biraati bakka amalli qeerrasa jechuun dandeessa garuu biyya kanatti immoo bakka namni ana geessu hin jiru Awuroopota wajjin walitti makaa bakka firii ta'ee wajjin jiraadha jechuudha maaliif nan gatee amalachiisa nan gatee biyyaa san gatee dhufee jechuudha kanuma dubbiin ishii gataatee wajjin jiraadha. Ciao hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isiniin jedha.